Video kana keessatti kan isinitti agarsiisu akkaataa itti walletii Toon Keeper jedhamu akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Keessattuu namoonni Hamster Combat irratti coinii keessa walitti sassaabatan, coinii asirratti walitti sassaabatan kana yeroo ammaa kana irratti jechuudha. Hamster Combatin listi ta'uudhaaf yeroo muraasatti hafe walletii keessanillee akka wal qunnamsiiftan isin gaafata. Akkuma asirratti argartan airdrop keessa yeroo seentan akkuma asirratti argartan wantoota lamatu isin dhufa. Connect your Toon wallet isin jedha. Egaa coming soon isin jedha. Yeroo ji'a dhufu keessatti yookaan yeroo dhufu keessatti connect gochuu dandeessanii Toon walletii keessanii wal connect godhachuudhaan ergasii immoo Hamster Combat keessatti coiniiwwan walitti sassaabattan kana gara walletii keessanitti akka isiniif galu gochuu ni dandeessanii. Kanaaf immoo kan isin gaafatu Toon Keeper walletidha jechuudha. So Toon Keeper walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessan video kana keessatti isinitti agarsiisa. Egaa warroonni Hamster Combat irratti coinii keessa walitti sassaabataa turtan hundi keessanuu baga gammaddan isin jechuu barbaada. Egaa yeroo listi ta'ee gallakkifametti jechuudha. Coiniiwwan asirra sassaabattan kana karaa Toon Keeper walletii keessaniitiin baafachuu ni dandeessanii. Kanaaf immoo duraan dursitanii wanti isin gochuu qabdan as dhuftanii Toon walletii keessanii wal qunnamsiisuu qabdanii. Egaa Toon walletii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf immoo direct asirratti walitti qunnamsiisinaadha kan gochuu qabdan akkaataa itti wal qunnamsiisuu qabdan. Garuu asirratti illee connect gochuu dandeessanii. Garuu anaaf filatamaa miti. Sababni isaas salphumatti accountiin keessan hack ta'uu danda'a waan ta'eef akkaataa itti wal qunnamsiisuu dandeessanii fi yeroo listi ta'ee gallakkifametti coinii keessan kana gara walletii keessanitti akka isiniif galu gochuu dandeessanii. Kanaaf amma direct accountii Toon Keeper walletii keessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. Ani meedha channel kan koo Soofuu Maraab irraa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuu Maraab. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo isin haadha qabachaa. Egaa Hamster Combat keessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan, akkaataa itti coinii walitti sassaabachuu dandeessan, iccitii Hamster Combat keessatti argamu bal'inaan viidiyoowwan isin gallakkisee jira. Viidiyoowwan sanniin description jala isiniif kaaya. So egaa Hamster Combat kun yeroon isaa osoo dhumatin egaa coinii keessa walitti sassaabachuudhaan ergasii immoo walletii keessanillee akkaataa ittiin banattanidha isinitti agarsiisa waan ta'eef walletii keessanii wal qunnamsiiftanii asirratti coinii walitti sassaabattan kana gara walletii keessanitti akka galii isiniif ta'u gochuu ni dandeessanii. Walletii keessan keessa immoo akkaataa ittiin baafachuu dandeessan, akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan tartiibaan isinitti agarsiisuudhaan kan itti fufu ta'a. Egaa viidiyoo kanaan immoo kan isinitti agarsiisu akkaataa ittiin Toon Keeper walletii akkaataa ittiin banachuu dandeessanii fi akkanumallee Hamster Combat keessaniin akkaataa ittiin wal qunnamsiisuu dandeessan isinitti agarsiisa. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan eegaladha. Direct amma gara barnoota keenyaatti ceena. Egaa Toon Keeper walletii Telegram irratti illee banachuu ni dandeessanii. Garuu aappiidhaan bilbila keessanii buufattanii yoo banattan daran kan isin fayyadu ta'a. Sababni isaas security isaatiif illee baay'ee tokko isin qarqaara waan ta'eef jechuudha. Amma immoo aappii Toon Keeper kana isa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Warroonni Androiditti fayyadamtan Play Store irra seentanii, warroonni immoo iPhone itti fayyadamtan App Store irra seentu. Ergasii gara Play Store erga seentanii booda bakka searchii kana irratti jechuudha Toon Keeper jettanii barreessitan. Toon Keeper jettanii yeroo barreessitan, Toon Keeper jettanii yeroo barreessitan isinii dhufa jechuudha. Jalqaba irratti kilik gootanii jechuudha. Toon Keeper jettanii yeroo barreessitan haala kanaan isinii dhufa. Isa kana gara bilbila keessaniitti buufattanii meegaabaayit 27dha akka isin hin dogongorsiifne. Akkanumallee namoota miiliyoona 5 ol itti fayyadamaa jira. Isa kana gara bilbila keessaniitti install gochuudhaan ni buufattanii jechuudha. Toon walletii erga install gootanii gara bilbila keessaniitti buufattanii jechuudha. Aappii kana gara bilbila keessaniitti erga buufattanii booda open jechuudhaan keessa seentanii ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Toon Keeper jedha. Wantoota lamatu isin dhufa. Create any wallet fi import existing wallet kan jedhutu isin dhufa. Warroonni kanaan dura accountii walletii kana bantanii qabdan jechuudha. Import existing wallet kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo passcode keessan itti galchitanii ergasii accountii keessan keessa seenuu ni dandeessanii. Warroonni accountii Toon walletii kanaan dura hin banii yookaan haaraa banuudhaaf deemtan immoo create any wallet kan jedhu kanarratti kilik gootanii accountii haaraa bantan jechuudha. So accountii haaraa waliin bannuu isinitti agarsiisa. Kunis kan isin qarqaaruuf Hamster Combat keessatti coiniiwwan walitti sassaabattan walletii keessanii walitti qunnamsiiftanii baafachuudhaaf isin qarqaaraa jechuudha. Kan achirratti hojjettan ergasii immoo akkamitti gara qarshiitti illee jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessan steppiidhaan isinitti agarsiisaa deemaa jechuudha. So create any wallet kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan accountii haaraa banuudhaaf deemnaa jechuudha. Ergasii immoo create any passcode isin jedha. Passcode asirratti ni guuttanii digitii 4 kan ta'e kan dagachuu hin qabne jechuudha ni guuttanii jechuudha asirratti. Ergasii immoo re-enter passcode isin jira. Irra deebiidhaan immoo digitii 4 kan ta'e lakkoofsa kana irra deebiidhaan ni guuttanii jechuudha.
yeroo hundayyuu passcode kana dagachuu hin qabdani. Ergasii asirratti immoo enable godhachuu ni dandeessanii notification jechuudha yookaan immoo later ka jedhu kanarratti click gochuudhaan bira darbuus ni dandeessanii notification get instant notification akka isin dhaqqabuuf jechuudha. So enable godhachuudhachus ni dandeessan dhiisuus ni dandeessanii jechuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Akkuma asirratti argattan accountii Ton wallet banannee jirra. Doolaara duwwattu asirratti argama, wanti asirratti argamu tokkollee hin jiru jechuudha. So amma immoo akkaataa ittiin accountii keessan jabeeffachuu akkaataa ittiin dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Jabeeffachuu jechuun akkaataa namoonni akka haqa gochuu hin dandeenye akka isin jalaa hin banne deebistanii illee argachuudhaaf accountii keessan isin gargaara waan ta'eef asirratti mallattoo settingii ni argamti. Ishee irratti kilik gochuudhaan keessan seentu. Ergasii immoo wantoota baay'eetu isin dhufa as keessatti jechuudha. Filannoowwan kanneen keessaa akkuma asirratti argattan backup ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo backup manually ka jedhu isin dhufa. Kun kan isin gargaaruuf accountiin keessan akka tasaa yookaan isin jalaa badu ta'e salphumatti deebistanii argachuudhaaf recover godhachuudhaaf kan isin gargaarudha. Backup manually ka jedhu kanarratti kilik gootanii kanatti attention ka jedhu isin dhufa. Akka wanta kana sirriitti ilaalaadha, asirratti dubbisaadha. Sababni isaas irra deebitanii recover godhatanii argachuudhaaf accountii keessan kana salphumatti wanta kana sirriitti dubbistanii beekuun murteessaadha. Ergasii immoo continue ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtanii ergasii immoo enter passcode isin jira. Passcode duratti itti galchitan san yoomiyyuu dagachuu hin qabdan jechuudha. Ammas irra deebiidhaan itti galchitanii gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan recovery purchase ka jedhu isin dhufa. Egaa tokko kaasee hanga 24tti wantoota adda addaatu argama as keessatti. Wantoota kanneen barreeffamoota kanneen dogongoruu hin qabdaniif fuulduratti wantoota 3 isin gaafata. Kanneen keessaa 2, 3, 4 isin gaafachuu danda'a. 10, 18, 19 isin gaafachuu danda'a. Wantoota asirratti barreeffamu fakkeenyaaf tokkoffaarratti ask jedha. Tokkoffaarratti yoo kan isin gaafatu taate ask jettanii guuttan. Akkasumallee 18ffaa isin gaafachuu danda'a. Melody jedha. Melody ka jedhu kana itti guuttanii jechuudha. So kanaafiyyuu isa kana screenshot gochuu dandeessanii yookaan immoo qalamaan barreeffatanii kaayattanii jechuudha. Ergasii immoo check up ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Fakkeenyaaf ana 2, 16 fi 19 na gaafate isin biratti kan biraa isin gaafachuu danda'a. Fakkeenyaaf 3, 4 8 isin gaafachuu danda'a. Asirratti garaagarummaa uuma anaa fi kan keessan jechuudha. So anarratti wantoota 3 wordii 3 na gaafate 2, 16 fi 19 na gaafate. So isa screenshot gootan yookaan immoo barreeffama kaayatan san irra seenuudhaan lamarratti maal akka argamu ni guuttan, 16 irratti maal akka argamu ni guuttan, 19 irratti maal akka argamu ni guuttanii jechuudha. Tokko isaatiin guutee walitti deebina. Isin irratti garaagarummaa uufuu danda'a jechuudha. So isin lakkoofsa san fuulduratti barreeffama argamu san ni guuttanii jechuudha. Lakkoofsa isin gaafate laaltanii ergasii immoo dan ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemnaa jechuudha. Jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan manually backup on isin jedha. Akkuma asirratti argattan guyyaa asirratti isiniif barreessee jira isaatii wajjin jechuudha. Ergasii immoo show recovery purchase ka jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Itti aansuudhaan ergasii immoo continue ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo passcode keessanitti galchitanii egaa akkuma asirratti argattan isa kana recovery purchase keessanii ni qabatanii jechuudha. Ni qabatanii copy gochuudhaan isa kana ni qabatan yookaan immoo screenshot gochuu dandeessanii. Fakkeenyaaf kan koo kan nagahe 2 fi 2 16 fi 19 dha. So isa kana ni qabadhaa jechuudha. Sirriitti qabachuu qaba dirqama jechuudha. Sababni isaas accountii kan koo kana irra deebi'ee argachuudhaaf yookaan immoo recover godhadhee argachuudhaaf jechuudha. Boom haala kanaan Ton walletii mataa keenya banannee jirra jechuudha. Egaa amma as keessaa ni baana jechuudha. Walletii mataa keenya banannee jirra waan ta'eef gara appii telegiraamaatti ni deemna. Ergasii immoo bakka search baarii kanarratti jechuudha. Bakkuma search baarii kanarratti Ton keeper jettanii barreessitan. Ton keeper jettanii yeroo barreessitan baay'eetu jira. Isin dogongorsiisuu danda'a. Isa kana ni filattanii isa jalqabarratti isin dhufu kana isa dabaqee kana ni filattanii ergasii immoo start ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo keeper ka jedhutu isin dhufa. Keeper ka jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo start jettanii ergasii haala kanaan isin dhufa. Welcome to Ton keeper isin jedha. Egaa akkuma asirratti argattan get started ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan ni jalqabsiiftu. Ergasii immoo wantoota lamatti isin dhufa. Create a new wallet fi import existing wallet ka jedhutu isin dhufa. So Ton wallet keenya banannee jirra waan ta'eef import existing wallet ka jedhu kana filattanii create a new wallet isa namoota haarawaa banatanii fi already duratti appicha buufannee gara bilbila keenyaatti wallet mataa keenya banannee irra waan ta'eef import existing wallet ka jedhu kana filattanii ergasii immoo isa duratti copy goone jechuudha. Word purchase keenya isa duratti copy goone san asirra dhufinnee paste goone jechuudha. Paste goona. Ergasii immoo continue ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna. Ergasii immoo password mataa keenya ni uumna jechuudha. Strong password kan digit 6 ol ta'e jechuudha ni uumna.
ergasii immoo continue kan yeroo kanarratti kilik gootanii strong password sirriitti uumtanii icciitii password cimaa ta'e jechuudha. So isuma jalqaba irratti password uumtan sana irra deebiidhaan immoo enter password kan jedhu irratti illee irra deebiidhaan isuma jalqaba guuttanii ergasii immoo continue jechuudha gara fuulduraatti deemtu. Egaa get instant notification keessanii illee enable godhachuu ni dandeessanii yookaan immoo letter jettanii bira darbuu dandeessanii enable kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan enable godhatanii jechuudha. Congratulations isin jedha akkuma asirratti argattan boom haala kanaan wallet kanallee haala kanaan asirratti illee wal qunnamsiifnee jirra jechuudha. Gidduma warroonni YouTube channel kana haaraa taatan subscribe godhaa video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadha. Sababni isaas videoowwan babbareedoon akkanaa kun akka isin dhaqqabaniif amma immoo toon kiipparii keenya haala kanaan connect goonee jirra Telegram keenya irratti amma immoo keessaanii baana mallattoo X irratti kilik gootanii ergasii immoo duuba back jechuudhaan duubatti deebitanii ergasii immoo gara hamster combat keessanitti ni deemtan jechuudha. Hamster combat keessanii seentu play jettanii start jechuudhaan keessa isin seentu. Ergasii haala kanaan taankii ko jedhu kana jechuudhaan keessanii seentanii egaa akkuma asirratti argattan koiniiwwan asirratti sassaabattan kana walletii keessanii walitti connect gochuu irratti argama jechuudha. So airdrop kan jedhu kana keessanii seentanii ergasii immoo wantoota lamatu dhufa jechuudha isin irratti fakkeenyaaf chaanala Telegram isaanii connect yoon godhin kanaan dura join gochuudhaan koiniilee argachuu dandeessanii jalqaba irratti connect yoo toon wallet kan jedhu irratti kilik gochuudhaan wal qunnamsiisuu qabna jechuudha. Jedha toon walletii step irratti isin banannee jirra. Coming sun kan jedhu kun yoo kan jiraatu ta'e isiniif banuu dhabuu danda'a. Yeroo listi ta'etti isiniif gallakkisa waan ta'eef yeroo sanis sirreeffachuu ni dandeessanii. Ergasii immoo connect your toon wallet kan jedhu kana kilik gootanii ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata akkuma asirratti argattan connect your wallet isin jedha. Egaa isa jalqaba open wallet on Telegram kan jedhu kana gonkumaan tuqna. Ergasii immoo toon wallet toon keeper ni filattanii toon keeper kan jedhu ni argama. Toon keeper kan jedhu kana ni filattanii ergasii immoo connect gochuudhaaf connect wallet kan jedhu kana kilik gochuudhaan connect walitti gootan jechuudha. Ergasii immoo enter passcode isin jedha. Passcode keessan itti galchitanii passcode keessan kan wallet keessan itti galchitanii immoo akkuma asirratti argattan dan isin jedha jechuudha. Dhaggeeffattoota koo haala kana wallet keessanii wal qunnamsiisuu ni dandeessanii toon walletidhaan wal qunnamsiiftanii yeroo listi ta'etti koinii keessan kan asirratti sassaabattan kana karaa saniin baafachuu ni dandeessanii. Koinii keessan yeroo listi ta'etti akkamitti akka baafattanii gara sitti dabarsitan immoo viidiyoo kan isiniif hojjedhu ta'a. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqabaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.